Kaampaaniin Chaayinaa hojjetoonni isaa hin fuudhin jiran akka fuudhaniif guyyaa xumuraa kenneefii jira. Murtoo kana kan dhageesse addunyaanis ajab jettee afaan qabatte. Dhaabbatichi hojjetoota isaa umrii isaanii waggaa 28 hanga 58 ta'an irratti yeroo gaa'ilaa dirqama ta'e kaa'uu isaatiin mormiin isa mudatee jira. Hojjetoonni yeroo murtaa'e keessatti gaa'ila raawwannee fi hojjetoonni gaa'ila isaanii walii kan hojii isaaniirraa akka ari'aman kaampaanichi akeekkachiisee jira. Taatee kana kan raawwate dhaabbata oomisha keemikaalaa Shuntaayin jedhamu kan baha Chaayinaa bulchiinsa Shandong keessatti hojjetoota 1200 qabudha. Dhaabbatichi hojjetoonni qeenxee yookaan singilii fi walii kan hanga fulbaana 30tti yoo hin fuudhan ta'e hojii irraa ari'amuu akka danda'an akeekkachiisee jira. Hojjetoonni kunneenis hanga kurmaana lammaffaa waggaa kanaatti adeemsa gaa'ilaa jalqabu akka qaban ajaji kennameefii jira. Yoo kun ta'uu baate kurmaana sadaffaa yeroo gamaagama hojiitti haalli isaan irra jiran qoratamee waliigalteen hojii isaanii adda cituu danda'a jedhamee jira. Dhaabbatichi akkas kan godhee imaammata mootummaan Chaayinaa daa'imman horuu fi dargaggoonni gaa'ila akka godhatan jajjabeessuuf baase deeggaruufii jedhee jira. Sadarkaa dhalattoota biyyattii fooyyessuu fi imaammata baay'ina uummata ishee fooyyessuuf tattaaffii taasifamu keessatti Chaayinaan waa'ee jaalalaa fi gaa'ilaa kolleejjii keessatti illee barsiisaa jiraachuun himamee jira. Haa ta'u malee qajeelfamni haaraan dhaabbati keemikaalaa kun hojjetoota isaa dirqisiisuun akka fuudhan baase qeeqaaf mormii guddaa kaasee jira. Qondaaltonni biiroo humna namaa fi eegumsa hawaasummaa biyya keessa guraandhala 13 dhaabbata keemikaalaa kana daawwachuudhaan qajeelfamni kun seera hojjetaa Chaayinaa akka cabsu yaada dhiyeessan jechuun Sky News gabaasee jira. Ragaan mootummaa Chaayinaa yeroo dhiyoo akka agarsiisutti lakkoofsi namoota haaraa gaa'ila godhatan Chaayinaa keessatti kan bara darbeerra harka 5tiin gadi bu'ee jira.